tiniamna. Amin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaadoo hordoftoonni chaayinaanii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana qabadhee kan isin yaadde waa'ee sagadaa waliin ilaalla. Sagadni maalidha? Faayidaan sagadaa maaliin? Nutoo waa'ee sagadaa ammam beekna kan jedhu irratti daqiiqaa muraasa keessatti wantoota jireenya keenya hafuurawaa nu cimsuu danda'an abboota keenyarraa kan dhaallee fi macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan subscribe, share, like gochuudhaan waan isin hin galle immoo yoo jiraate komentii jalatti barreessuudhaan akkan hordoftan kabajaan isin gaafadha. Sagada waaqummaa faayidaan isaa maali? Bu'aa maal qaba? Kan jedhu irratti xiyyeeffannee waliin ilaalla. Gara kanatti galuu keenya dura saganni maalinni? Miiqaan keenyatu waa'ee sagadaa beeka. Sagada jechuun Waaqayyoodhaaf bitamuu, Waaqayyoodhaaf of kennuu, Waaqayyoon ofirratti mootii taasisuu jechuudha. Namoonni tokko tokko ortodoksii ta'uun qofti akka warqiitti kan itti mul'atu, akka dingootti kan itti mul'atu ni jiru. Dhuguma ortodoksii ta'uun warqee, ortodoksii ta'uun dungoodha. Sanumaayyuu dungoo dukkana keessaa yookiin ifaa dukkana keessaa dukkana kan ibsuu danda'u, dukkana kan balleessuu danda'u. Yoo maal ta'e, yoo maalummaa ishee beekne, seera macaafa qulqulluu eegnee yoo deemne kennaa Waaqayyo irraa nuuf laatameef nu kenname kana yoo sirnaan itti fayyadamne sanan taane taanan waan nuti akka warqeetti ilaallu kun birrii nu jalaala. Gaafa sana gatiinsa faayidaan argannu nu jalaa irrataa jechuudha. Mee fakkeenyatti tokko tokko kaasnee ilaalla. Ortodoksii ta'uu qofti gahaadha. Nama guutuu nama taasisuu danda'a. Mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisuu danda'a kan jedhu as keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Ortodoksiin jabina maalummaa keenya. Ortodoksii ta'uu qofti eenyummaa keenya haa ibsu malee galma ga'uudhaaf yaadame sanaan nu ga'uu hin danda'u. Yoo maaliin godhin? Yoo seeraa fi sirna manni kiristaanaa keenya ortodoksii tawaayidoon barsiistu bu'uura kitaaba qulqulluu fayyadamuun hojiirra oolchiin galma yaadamne sana ga'uu hin dandeenyu. Galmi yaadamne mootummaa Waaqayyoo dhaalu. Qulqulluun Phaawulos biyyi keenya samiirraa akkuma jedhe biyya sana dhaaluudhaaf jabaannee dhaabbachuun barbaachisaadha. Qonnaan bulaan tokko sanyii isaa gaarii baasee gaafa maasaatti facaasu akkuma facaase sanitti callaa gaarii argachuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa darba, qormaata keessa darba, aduu danda'a, bubbee danda'a, rooba danda'a. Cabbii danda'e waa hedduu keessa awwaara dhukee danda'eet dhoqqee danda'e keessa darbee waan gaarii argachuudhaaf deema. Waan kana kan argate waan cimaa ta'e qonnaan bulaa cimaa waan ta'eef loltuun tokkos dirree waraanatti gaafa bahee sana gaggeessu cimina isaa agarsiisa. Cimina hin qabnu taanaan laafadha taanaan bu'aa buusuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf mee killee fudhannee ilaalla. Killee yoo namatti buutes, yoo namni itti bu'es ni cabdi. Jabina waan hin qabneef jechuudha. Yoo lafa buutes, yoo namatti buutes, yoo namni itti bu'es ni cabdi. Akka hin cabneef sirriitti jabina barbaachisa. Ortodoksii ta'uu qofti jabina keenya ni ibsu. Jabina keenya kan ibsu siinaa qulqulloota raawwatame sana irra deebinee nutis raawwachuun dirqama. Qulqulloonni jabina amantaa isaaniitiin ni wareegamu. Ni reebamu. Dhiigni isaanii dhangala'ee, dhiigni Kiristoos inni dhangala'e immoo beenyaa isaaniif ta'e. Nus kan abdii godhachuudhaan jabaannee dhaabbachuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Namni sibiila tumu sibiilichi cimaa jabaa waan ta'eef sibiila sana cabsuuf, dhommoksuuf, akka barbaadutti qajeelchuuf dirqama ibidda keessa kaa'a. Maal waan ta'eef sibiilichi cimaa waan ta'eef uumama isaadhaan cimaadha, jabaadha waan ta'eef jechuudha. Kanan taane taanan
ibidda keessa hin keenye taanaan sibiilichi garaa isaa laafuu hin danda'u. Cimina isaa gadhiisuu hin danda'u. Kanaaf sibiila sana ibidda keessa kaa'ee ibiddaan gubee laafina isaa sana erga argee booda burruu sana rukutee baksa ilaala. Kanan taane taanaan bakuu hin danda'u sibiilichi. Dabalataan namni mana ijaaru hundee mana masarata manaa sana gaafa bu'uuru maal godha? Dhagaa xara. Dhagaa cabsee hundee manaa sana boca sana faana deemuu akka danda'utti tolcha. Kana gaafa rukutu burruu sana rukutee dhagaa sana cabse. Isumayyuu akka cabuu danda'utti burruunni sun xiqqaa taa'ee taanaan humna hin qabu sibiila hin taane taanaan cabsuu hin danda'u. Aniif isinis kiristaanummaan keenya qofti gahaa waan hin taaneef ortodoksii ta'uun keenya qofti gahaa waan hin taaneef akkuma sibiilaa sanatti jabina argachuuf akkuma dhagaa sanatti cabuu diduudhaaf diina keenya daabiloosiin humna waaqayyootiin cabsuudhaaf jabina nu barbaachisa. Madooshaan keenya sagalee waaqayyooti. Humna kan nuuf kennuu danda'u amantaa keessa keenya jiru. Amantaa keessa keenya jiru sagalee waaqayyoo fayyadamuudhaan humna hafuura hamaa cabsuu kan dandeenyu yoo amantaa guutuu qabaanne. Wantoonni humna keenya nuuf ta'uu danda'an, humna nuuf ta'uu danda'an manni kiristaanaa keenya akkuma nu barsiistu humna daabiloosii, hirree daabiloosii cabsuu kan danda'u tokko sagadadha jechuudha. Maaliif yoo jettan jalqaba waaqayyoon uumamoota hunduma osoo hin uumin dursa guyyaa gaafa jalqaba uumamoota 8 uume isaan keessa ergamoonni isaan tokko. Akka isaa bitamaniif hojii isaa gaarummaa akka hojjetanii fi waa'ee isaa addunyaatti akka labsaniif dursee isaan uume. Tiksee namoota hunda uumamoota hunda akka ta'aniif garuu isaan keessa hangafadha jedhee inni muudame daabiloos aangoo waaqayyoo sana fudhachuu gaafa barbaadu waaqayyoon irree isaa cabsee gara dacheetti darbate. Waaqayyoodhaaf akka sagadu barbaadame sagaduu dide anaaf sagadaa jedhee waan yaadeef biyya ergamootaa keessaa darbatan. Har'as jiruuf jireenya keenya keessaa darbachuu kan dandeenyu daabiloos akkuma hanqaaquun yoo namatti bu'es yoo lafa bu'es yoo namni itti bu'es akkuma cabuu danda'u sanatti daabiloos cabsuu kan dandeenyu sagada sana fayyadamuudhaan. Kan inni hin barbaadu jedhee dide sana kan waaqayyoon dhala namaarraa barbaadu humna dhala namaadhaaf kan kennuu danda'u humna hafuuraa waa sagada fayyadamuun barbaachisaadha. Gaafa sagada fayyadamu humna hafuuraa maal cabu? Kanaafuu lammaffaa jireenya keenya keessatti humnoota hafuurota hamootaa jiruuf jireenya keenya keessaa baasuudhaaf sagada fayyadamuun barbaachisaadha. Sooma fayyadamuun barbaachisaadha. Kadhannaa fayyadamuun barbaachisaadha. Gaafa fayyadamnu garuu akka waaqayyo barbaadutti fayyadamuun barbaachisaadha. Akka fedha waaqayyotti fayyadamuun barbaachisaadha. Baay'een keenya kadhannaa ni kadhannaa. Baay'een keenya sooma ni soomnaa. Gaafii ni gaafannaa. Deebii nu argachuu hin danda'u. Maaliif jennee sakatta'uu barbaachisaadha? Kadhannaan keenya deebii kan inni argachuu dadhabuuf akka waaqayyo barbaadetti otoo hin ta'in akka ofii keenyaa barbaannetti waan kadhannuuf. Macaafa qulqulluu irratti waan kadhattanii hin beektani akkuma jedhamee barreeffame waan kadhannu beekuun barbaachisaadha. Gaafa kadhannu jaalalaan kadhachuun barbaachisaadha. Gadoof qabummaadhaan kadhachuun barbaachisaadha. Qulqullummaadhaan kadhachuun barbaachisaadha. Laphee qulqulluun kadhachuun barbaachisaadha. Gaabbii galuudhaan kadhachuun barbaachisaadha. Akka fedha keetti haanaaf ta'u haa raawwatu jennee akka fedha waaqayyootti kadhachuun barbaachisaadha. Gaafa isa kadhannaan keenya furmaata argachuu danda'a. Gaafa soomnu immoo of agarsiisuudhaan osoo hin ta'in akka namni nuu beekutti osoo hin ta'in akka waaqayyo nuu beekutti kadhachuun sagaduun soomuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een soomni isaanii, kadhannaan isaanii, hojiin raawwannaa hafuura isaanii namoota fuulduratti akka isaanii beekamu waan barbaadaniif namoota fuulduratti mul'ate garuu waaqayyo fuulduratti otoo mul'atina. Duumessaan gaditti hafaa jechuudha. Abbootiin keenya kadhannaan keenya duumessaan gaditti akka nafne ati nuu taasisi jedhanii kadhu. Kadhannaan keenya tsiraaya Ariyaam irratti teessoo waaqayyo bira ga'uu kan danda'u akka waaqayyo barbaadutti yoo kadhanne akka waaqayyo barbaadutti yoo soomne. Macaafa qulqulluura dubbisaa akka amma soomaa jirtan kanatti itti fuftu taanan soomiin keessan fudhatama isiniif hin argatu jedhee barreeffameera Isaayyaas irratti. Wal qochuntu, wal ammeessitu, wal addeessitu, wal irratti kaatu, abootteedhaan wal rukuttu, wal amattu, wal irratti kaatu, wal cimsu, wal utubuu caala, wal kuffisu, wal bulleessu jaallattu,
jaalala caala jibba filattu warra hidhamanii jiran furuu caala hidhaa isaanii sana itti jabeessuu jaalattu waan ta'eef akkaataa kanaan ni soomtu taana soomni keessan fudhatama argatu jaalala of keessaa hin qabu soomni nan ifadhe kan akkasii miti soomni nan ifadhe warra gaddanii jiran jajjabeessuudha warra beela'aniif nyaata laachuudha warra dhoobatanii fi obaasuudha warra daaranitti uffisuudha warra dhukkubsatan gaafachuudha warra gaddanii jiran gammachiisuudha jibba osoo hin taane jaalala agarsiisuudha gargar ba'iinsa osoo hin taane tokkummaa cimsuudha amanuu dhiisuu osoo hin ta'in amantaa ofitti cimuudha lukaan qofa deddeebi'uu osoo hin taane lapheen deddeebi'uudha maqaaf qofa osoo hin taane waan qabatanitti itti jiraachuudha yoo kana ta'e garuu fudhatama argata kanaafuu fudhatama kan dhabe kanaafuu saganni keenyas waa kan argachuu danda'u yoo nuti cimnee dhaabbanne akka sibiilaa sanitti yoo cimaa taane hirree daabiloos cabsuudhaaf humna waaqayyoo qofa yoo fayyadamne namoonni baay'een kan kadhannaan isaanii galma ga'uu dadhabu hirree isaanii kan cabu silayyuu hirree daabiloos cabsuu danda'an hirree isaanii kan cabu mooraalii isaanii kan gabbu jireenyi isaanii osoo dadhaban hojjetanuu bu'aa firii gaarii argachiisuu kan dadhaban hirree waaqayyootti fayyadamuu osoo hin taane hirree qaamolee birootti fayyadamuudha diinaan mormuu dhiisuudhaan Yaaqoob boqonnaa 4 dubbisaa lakkoofsa 7 daabiloos mormaa waaqayyoof tole jedha innis isin dhiisee baqata waaqayyoof tole waan hin jenneef hirreen namoota hundaa cabe sammuun namoota hundaa qabame yaani namoota hundaa bittinnaa'e nageenya addunyaa irratti dhabame jaalalli dhabame tasgabbiin dhabame tokkummaan dhabame argatanii osoo jiranuu dhabiinsi itti mul'ata guutee osoo jiru hirreen kan nutti mul'atuuf kanaaf nyaanne osoo jirru quufuu kan dadhabu osoo uffannee jirru kan nurraa bareeduu dadhabu dubbannee dubbiin keenya faallaa kan namatti ta'u waan waaqayyootti of hin kennineef waan waaqayyoof tole hin jenneef kanaafuu karaan ittiin waaqayyoodhaaf tole jennu inni guddaan sagada isaa bitamu agarsiisa narratti moo'i ati mootiidha hunda dandeessa ati nagaggeessi ani siif garbicha kee garbicha daabiloos hin ta'u jennee gaafa isaa bitamu humna waaqayyoo irraa arganna madooshaa ittiin diina keenya daabiloosiin deemnu arganna diina keenya daabiloosiin barbadeessuu dandeenya akkuma dirree waraana irratti namoonni gaafa waraana dhukaasa walitti banan namni baqatu sana diinni keenyas dhukaasa nuti amantaadhaan itti dhukaasnu akka baqachuu danda'u jabaachuu qaba kadhannaan dhukaasa argitan soomni dhukaasa saganni dhukaasa gaabbii galuun dhukaasa fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun diinaaf dhukaasa daa'iman isa kan barbadeessu hirree isaa kan cabsu nuti garuu maqaaf qofa kiristaanaa maqaaf qofa maqaa waaqayyoo waamna malee kana raawwanne jireenya namoota hundaa hidhamee hojjetee barakata dhabuun tasgabbii dhabuun nageenya dhabuun kan mudatuuf kanaafuu amma irraa eegallee ofaa yaadannu gara ofii keenyatti haa deebinu isa kaleessa diinni keenya daabiloos hin barbaadu jedhee dhiise nuti immoo waan waaqayyoon irraa barbaadu sana haa raawwannu namoonni baay'een waa'ee sagadaa kan isaan beekan gaafa soomni faasigaa dhufe waggaa keessatti yeroo tokko gaafa gaabbii galan isumaayyuu warri gaabbiin galle jiru waa'ee sagadaa yoo sochi kaastee kan hin beekne jiru faayidaa sagadaa miti sagadda jechuun maal jechuu akka ta'e kan hin beekne gaafa gaabbii galee qofa 41 sagadii gaafa jedhame qofa sagadee kan galu saganni isa kana qofa miti sagade waaqummaa kan jedhamu waggaadhaan ga waggaatti ji'aan ga ji'aatti guyyaan ga guyyaatti kan sagadamu osoo hin daangeffamin waaqayyo bara baraan galateeffamaa yeroodhaan kan daangeffamu osoo hin ta'in bara baraan galateeffamaa waan ta'eef galatoon kun immoo sagada sana keessaa ibsamaa jechuudha kanaafuu waa'ee sagada waaqummaa meeqa saganna akkamitti saganna akaakuu sagadaa isa jedhu kana chaayinaalee dhangaa lubbuu miidiyaa irratti yeroo dhiyootti isiniif dhiyeessu gaafii namoota hundaati waan ta'eef jechuudha kanaafuu warreen asirra jirtan sagantaa kun gaafa achirratti dhiyaate seentanii akka barattan yeroo meeqa sagaduu akka qabdan faayidaan isaa inni guddaan maal akka ta'e akkamittiin sagaduu akka qabnuu fi maal jennee sagaduu akka dandeenyu illee as keessatti bal'inaan qophii sana keessatti bal'inaan kan ilaallu waan ta'eef eegaatii hundumti keenya haa dammaqnu hundumti keenya bakka rafne haa kaanu
waa'ee amantaa keenyatti haa cimnu hamma maaltu nu barbaachisa jabina amantaa keenyaaf kan jedhu hundi keenya itti yaaduun beekuun barbaachisaadha waan ta'eef qophiin kun ajandaadhaaf yookiin immoo mata dureedhaaf istiin akka isin kakaatan dammaqxaniifidha malee barumsa guutuu isaa gara fuulduraatti kan waliin barannudha waan ta'eef hundumti keessan waa'ee kanarratti bal'inaati ni baranna gochoota hafuurota hamootaa mormuudhaan Diiyaabiloos mormaan isin dhiisee baqata akkuma jedhe isaa mormine akka inni nu dhiisee baqatu jireenya keenya keessa fayyaa keenya keessa hojii keenya keessa hojii foonii fi hafuuraa keenya keessa jireenya foonii fi hafuuraa keenya keessa akka inni baqatu humna horachuu kan dandeenyu hirree horachuu kan dandeenyu maalidha kan jedhu waan abboonni keenya nu barsiisaniif macaafa qulqulluu irratti wanta barreeffamee fi katabamee nu jiruuf nuuf dhaloota irraadhaaf kan kaawwame irraati sirriitti bal'inaan waliin ilaalla waan ta'eef warreen fedhii qabdan subscribe gochuudhaan share gochuudhaan like gochuudhaan waan isiniif hin galle immoo qophii kana jajjabeessuu kan barbaadanis komentii irratti barreessuudhaan akka nu hordoftan amsa qophii keenyatti guyyaa irraa kanuma irratti dhaabna yeroo itti aanu immoo egaa sagantaa biraadhaan walitti deebina hanga sitti yeroo gaarii isiniif haa ta'u galatooma wasbaatan egzaabeer